السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورطفي كبجنتو تكينا وانتي كيسانو أكم قبضني جلتني جلوب سرني والفكاتي سنجلنا أكسوما ديبيني جرا إيه لا ترى براني أنتي براد اللي شمارك فنسينا سيادي اللي نجا قافر دقا أيش شنو ما هو راجل آيفون ورا ولا Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akam jirtan kama jamtu tabi hordoftoota keenya jirra jirtu baganuu jiraatanii horotamti biraallee shamaa harka fuuni isin jenna. Ani haasaa gisee haasa xala godhaan jirti naga jedhanii maaliif garuu duraan bar assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jedhee haasaa garuu amma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taa'illee majajjiraa bar. Namni maaliif akkanatti jarjartanaan jedhaan beekon. Anillee garuu wallaahi inuma jarjaraa yeroo baay'ee inuma jarjaraa. Akkasii yeroo akka kabajamtoota kenna hadha Roozaa fi Sa'aadaan deebitee jirti kun akkuma mana laaltanii billichi qootee maashaallah yoo urdu qabdi. Isan akka asirra laalanii miila facala urdudha. Tiyee Chaayinaadha wallaahi. Battaqqee ija battaqqee. Akka dharrasitu laalanii. Akkasii yeroo Si ana caalmoo si caalasi. allattuu Si furdinneedha. Si furdinne akkasii si qixxaataa bareed isin kan nasu feetan furdan dabalu. Isin wallaahi dhugmaadhaaf hallaadha. Isin qallachuu feeti. Anammoo qallachuu qeeteetii azaaba taana ta'uu fedha. Garuu ammoo hin furdadha. Namni osoo rafuu akkamitti furdata? Fuulli Sa'aatii deemee afur kana jaalladha. Ati bar maashaallah fuulli kan kee dubuun busuu. Ani namni fuula kiyyan alaalu waan jismii biraatiin illee akkasuma fuddoo itti fakkaatti. Isitu caala faadhaan jaala nama kanatti wal agarru. Garuu ammootu fuuluma malee gara biraatiin. Mimaa isinitti himna amma hordoftoota. Hordoftoonni kenna waan ta'aniif. Beekanii maa isaan nun arganii murteessanii eenyu akka furdoo taate eenyu akka qalloo taate. Maashaallah tabarakallah. Boqoo furdoodha. Atillee bakka lama reetu hin taasisaa daramti. Boqoon tiyadhiisi malaaxoo itti madoo itti narraa. Alhamdulillah. Akkasii hordoftoota akkuma jamtoota kenna hadda maal qabattee dhufte ijoolleen tun jechuun keessan hin oolamu akkuma awwala wanni isinii gadhiifnee argitan jechuudha. Maal inni afachumee dubbii tanaan dubbachuu barbaada. Sa'aadha dubbadhu malee naan jettee na fidde. Akkasiiti kabajamtootaa fi hordoftoota keenya amma gara dhugaatti deebina gara kantitti jirra jechuudha dhugaa rabbii dubbachuudhaa fi viidiyoo Roozaa ka gadhiise waa'ee sapiraayizii silkii namni godhe san irratti ka gadhiise jechuudha biraankii irratti dalaynee maal jennee irratti dalaynee gadhiisne garuu namoonni tokko jechuudha waan tokko osoo hin hubanne waan baay'ee dubbataa jechuudha silaa viidiyoon dalagamaa jiru kun dhumti isaa maal ta'a dhumti isaa akkam ta'a jedhee namni obsaan eeggachuu qaba jechaan osoo jechaan waan namaan hin jenne duratti jechuudha. Amma komantii jalatti namoota baay'ee jechan taane naan jechaa ture jechuudha garuu an jecha namaallee irra hin kaanne maaliif ani isii tana gammachiisuudhaa fi bakka hin jiraami kaa isiin tun qara yeroo baay'ee aaraa turte yeroo baay'ee booyaa turte maaliif gammachiisee aarsee geessee hin gammachiisne jedhee bakka waan baay'ee irra dalaguu ture jechuudha. Kanaafuu iyyuu meesin yeroo yaaddanii jechuudha namoonni tokko nama maraa miti beekadha namoonni tokko yeroo yaaddanii amma misaaliif viidiyoo kana ni waraabna manaaf Roozaa bichatu as keessa jira jechuudha. Garuu viidiyoo san irratti jechuudha nama sadii achi keessa jira jechuudha namni lama kaameramaanii tokko immoo mucaa asii irratti wajjin biraankii dalane sanii jechuudha mucaa kanillee nama wal beeynu tunu fide nama akkana wajjin biraankii yeroo zarra dalaguu deemaa nama naafite jedheen itti bilbilee innaan namni mucaa san fudhee naafite jechuudha. Kaameramaan namni viidiyoo akkana dhaabatee osoo si waraabuu meesii yoo yaadanii jechuudha mucaan sun amma isii tanarratti waa dalageettanii ni yaaddanii itti bal'isaa yaada isin jira dhiifamaa wajjin waan namaan jechuun duratti waan namni dalagaa jiru kun dhumti isaa akkam ta'a namni kun maal dalagaa jira wanti kun dhugaa moo soba ta'a jedhaatiin adda baafadhaa laalaa isin jechuu barbaadeeti gabaabamatti yoo natti aartanillee dhiifama isin jedheetiin jira. Rooziyaan hanganuma dubbachuudhaaf dhufee jechuudha viidiyoo kana dirqama waraabneetiin fahamsiisuu qabna warra jechuun nama maraa miti namoota tokko hin jiraanne. Namni tokko maas sirriidha. Akkasuma hordoftoota fi kabajamtoota kenna. Tokkoffaan duratti sirriidha. Namni waa hedduu jedha. Anamma isin wanni maqaa mijatiiti yaati. Masqaleedhaa turanii. Qubee isin mul'isa. Kuni amma qubee taadha. Masqalaa miti qubee isaa. Jechuun isinitti illee hundumaa waan hunda isin mul'isuuf osoo hin taane badii faallaa garagalte.
kun amma qubeetaadha qartaaftanii jirtanii qubeetaadha kun masqalaa Roza TikTok irratti faa kun muranii namoonni baay'ee muranii gadhiisanii maal viidiyoo wayi Roza masqala godhatte jedhan. TikTok jalaa bichaan hin beekne asuma jalattuu barreessu jiranii waa hubachuun gaariidha wallahi hordoftoota kabajamtoota keenya namni jarjaruun dura meeqa wanni kun maal jedhanii rabbiillee nama dhiisu waan hin taane walirra kaawurra waan hin taane maqaa walii balleessuurra wannidha maqaa daamicati xiyyaati. Timireedha, asaantiidha, faturaadha. Baqa hedduu baay'ee qabdi waan ta'eef kanaafuu hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa ammallee sirraan itti aansee nama iPhone kana surprise na godhe galateeffachuun qaba hedduu takka alhamdulillah iPhone miti تليفون ما كانوا كيا والله دقاه دبنا إن شاء الله ويا ويسني كارسة جليت نيادا نجلا قبتي عند بران تليفون عند نمان كبا آيفوني هين كباو آيفوني أنا وكبا يتمنى تري بقى يادا تري يوم ما آيفون كبا دا قرو تليفون هنا ران آيفون مالي هين كبا دو جدي أكتر إن شاء الله كسم ربي تيجي والله العظيم وانا سنة جاي تليفون هنا راني آيفون مالي هين كبا دو جدي قرو وانا جد أمتكو وانا أفهم ما جرو تكو ربي نلي رومانا ما كبا يا ربي الحمد لله رب العالمين وانا أفهم كي أبو تكو نمان أركض أتوري الحمد لله رب العالمين جرا أكسما آيفونين كوني إسني الله ما ميت نجرا أنا اللي هي تتك بقى فيديو سنوات بايتا كاتشني تأجرا بايتا كارفة تأجرا بدا عملي مالتو نكون نمو ديما مالتو نتدفو ديما سلانا مما نجرامي سعادة وطنا يونا ممن لكانو نتبتي وكينا أنا مجافتنا ما تمتي أكاسيتي عدي ميري ممن لكانا بيتونو لتي أتسلك هما دامبي يوسي مثلا يونا تبتني تنسلا إنو ما فيتو ما إنو أسلا ستوانا جاجرامو ولا قلبي بكا باينا ملايكي قلبي بكا هدونا لأيتي بكا لغارب بيوسني دباتي بكا بكا إبتو قدك achiboda ammoo bakka yeroo iPhone kaale amanuun dadhabe dhugaa isinii hime asiin dura wayitti namni YouTube irraa bilii fudhatu jechuudha. Sa'iidoo ni beekanii Sa'iidoo kamaa waliin jirru kana jechuudha. Inni kun birrii nuuf fuudhee rabbi isaa deebi'u nuti kanallee isumattuu asiin nageen nu guddisee rabbiin bakka isaa haa buusu rabbiin isaa haa mul'isu. Galatoomii. Sa'iidoo hedduu takka nama jaallannee hedduu takka bakka kabajnuudha jechuudha isinii galee. Kanaaf Sa'iidoon gaafa birrii tanarraa YouTube birrii fuudhan jechuudha Yamanitti wallahi lazima akkam ta'eetani birrii tana fuudhe birrii tana achuma kaadooraa la kana fuudhe natti fidee jedhe birrii tana nyaadhu maaliif nyaanne beekani bakka aboota wayii namni gaafata aboota wayii deebisanii birrii tana kaafanii naan jedhani birrii YouTube tana nyaadhu beekanii na kennanii na fattanuuf hin nyaadhu birrii tana lubbuun tun ima nafeete yeroo hundaa ima bakka fudhachuu barbaada garuu wayiin godhachuu barbaada. Achi balleessuun barbaadu waan si ajaa'ibu achi tuquu hin barbaadu jechuudha. Hordoftoota kabajamtoota keenya akkasuma iPhone kanallee ilaa amma onni dha ofii desna jedheellee 60 Pro Maxidha hedduu takka kana jedhee maqaa keellee himuu barbaadu. Hordoftoota makiyyaa warra na jaalataniittu naa bitee miidhoo tana surprise godhuu qabdan jedhaniini. Sagalee lina erkanii turanii garuu sagalee isaanii ol baasuu hin barbaanne nuti akka nu dubbattu hin barbaanne intala Oromoo takka osoo nuti jirru hin rakkattu naan jedhanii telefoona dhabdee qollaan deemtu naan jedhanii akkasii telefoona kana bitanii surprise na godhan hedduu takka hin gammadi rabbiin bakka isin baastanii du'aa naaf godhaaf isin du'aa ani qaraa waa baay'ee sirriitti yaadee ture garaa na nyaatte malee imimmaan itti dhiiga si gochisuuf deema qara. Maal fayyaddi bannaan? Baay'ee yaadde garuu garaa na nyaattee jennaani dhiisee booda hin gabaabsee yaada sanii marayyuu. Hara bara anillee jechuun kan sirriidha barsa haadaallee barri wanni rifadheetiin ture barri wanni akkanaa kun maalinni dhugaa fakkeessinee hordoftoota wallaa dhugama fakkaata. Hara dhuguma fakkaata. Bombii dhoosne. Si bara algaan akkasitti abaaboon namaa kennamee qalabatiin Romaansi. Si qalabatiin algaarra jira. Qalabatiin algaarra. Inshaallah qalabatiin sunillee dhugaa taatiif duratti yoo rabbisee. Malee eegalaaf taanati. Duratti kan ammaa waa akkana dulloomtee qablitti qaltaaree boleetitti eegala heerumtee ilmaan dadhalta. Salimmaa waan heerumaa beekamaadha inshaallah rabbiin jaarsa imaana qabu jaarsa anaaf yaadu jaarsa ana kabaju jaarsa maatii hiyya kabaju jaarsa maatii isaa kabaju ahlaf aliyoo isaa hoo kabajanallee kabaja rabbiin jaarsa imaana qabu jaarsa gubata hiyyaa fi haamilee tiyya tana cabxe tan na cabsee
naa deebisu. Na cabsata tarsaaba qaqa. Kan daga dhiba naa deebisu jechuudha. Dhaamidee tiyyaa tana cabde tana naa deebisu. Rabbiin jaarsa akkasii kana ana bichaallee miti. Numu hundumaayyuu rabbiin nu haa kan. Ani hin fedhu jaarsa. Hin fedhu. Akkanuma qabri Argaa qabdi jaarsa. Argaa jaarsa. taa'ee lakkii. Wallahi fedhu. Hin feetu? Hin fedhu. Ani amma dhugaa dubbachuuf anillee ammatti osoo hin taane fuuldura of duratti sa'aatii kana amma hin barbaadu. Anillee hamileen tiyyaa cabxee jirti. Hamileen tiyyaa tunuun cabxe tunuun rabbiin tiyya na haa deebisu. Garba mootu if duratti inshallah yoo rabbi jedhee gaafii bareedduu akkasi gaafachuu deema Rooza gaafii sana akkana deebistus akkana gammachiistus abdii qaba onni tiyya tana ta'e yeroo mara. Rooza dha osoo dhiitaa irra qaasii fuudhee. Rooza. Si jaaree makka bina nama shideen dara biyye. Akkana godhate. Nama tokko nama jaallatu yoo tokko argite yoo yeroo Maa osoo dhiitaa taate obboleettii tiyya qaada sila. Deemtee kan na guttu laala. Wallahi hordoftaa kabajamtoota kee du'aa nu godhaa. Rabbiin isin hunda keessanuu nama ofii jaallatu rabbiin isiniif haa kennu. Rabbiin alamaa kun beektanii dhiirantu saree maraattee jedhanii. Saree maraattee. Sigataa gaachuu tiktookii ilaalaadha. Inni dagadhee yaada taasaa jira. Osoo haasawuun tiktookii ilaalti. Dhiirantu saree maraattee jedhanii bakka mantaa nama dhaabdi. Hangaruu namatti illee dabuu nama naddabaa. Asirra nama nagaa dhiireen namallee wallahi namallee hin miidhu nama miidhaa. Ani nama jireenya keessatti dhugaa dubbatee dhugaadhaan deemu namni dhugaa saniin fedhu. Kanaafuu rabbiin keerii haa godhu hordoftaa fi kabajamtoota kenna. Kanumaa wanni nu baay'ee haasa'uu dhufnillee hin jiru. Warri kana laaltanii qubeetaa laaltanii masqala jettanii. Masqala godhatte wallahi rabbi isiniin dhiisu qubeetaadha. Qubeen kun taadha malee masqalaallee miti. Deebi'ee ammoo tuyyuu akkasuma isin surprise na gosa laaltanii waa hedduu jettanii anuu rifadhee jira sanii rakkoon hin jiru. Ani wallahi jechuudhaan jecha namaatti irraan kaa'anni maaliifi keessi kiyya qulqulluudhaa miiree waan dalagaa jiru sanitti qulqulluudha. Kanaafuu abbaan fedhe waan fedhe hojii jecha namaatti irraa hin kaa'anne nama jecha namaatiif mataa illee qaqqabatu miti. Kanaafuu iyyuu osoo waan namaan hin jedhin hubachuu. Waa hubachuun immoo barbaachisaadha. Waa of dura laaluun waa of dura eeguun barbaachisaadha. Dirqama jechuudha. Kanaafuu dhiyeessanii. Kana mara waan isin jaalannuuf waan isin kabajnu waan isin nu jaalattanii waan isin nu aastaniif waan aare tokko alaabaa kana misila moo wallolle mana keessatti zibime jennee hin teenyu. Maaliif walii aare jennee wal gaafachuun dirqama bira? Waa wal jaalannuuf wal dhabnee addaan fagaachuu waan hin dandeenye. Dirqama. Kanaafi daqiiqaatti qo'aa irratti waan garaa tarsaa. Bakka Achuma anaafisitti nama wallollee walitti naaru maaliif walitti naare beektanii? Waan addaan fagaannee jiraachuu waan hin dandeenye. Dhugaa rabbi Roozaa hin jaaladha hedduu takka hin jaaladha. Obboleeyyan tiita waliin dhaladhe caalaa akka waan jaaladhuuti jechuudha. Maraafuuyyuu inshallah yoo rabbi yaa rabbi kiyya waan yaada isa yaada muraada keessa naa badee maal baala saata hin beekan garuu waa wayyaadhaa jira. Gara kiyya yaadaarta? Maal gootati gara fedhetti haa yaadu garuu duratti waan dura qabdi qubee qabdi godhatu dhugataati. Maal gootati? Maalisi? Deem qaba kaasutti sitti maaf dura siima duratti ammaa miti. Akka cilaalutti waa shakkaa jira garaa kiyya dhala jedhaa si hoyuu warra soddafaa kanaasi. Inshallah rabbi. Yaa rabbi. Yaa rabbi. Ana sifu asinu heerumoon natu isinitti heerumu. Isin dhiisi kaayyoolleen teessan xixiqqoodha. Rakkoon qabu deemachi xiqqeettee qabdii miti. Ani yoo heerumellee of duratti jechuudha. Jaarsa ila jilbaan akkana lafa qabatee deemu argite. Akkasii san ta'e. Kataa'eetu mana nyaachisu maal feeta habiibti maal barbaachisa mana keenya keessa maaltu jiru maaltu dhumi. Sima gabdee waan hunda bita qaba. Ana birrii natti kennaa birrii. Birrii na harka galti yaa garuu na gaafataman. Jaarsa akkasii heerumuu feeta? Jaarsa akkasii heerumuu jechuun saadhaayee harkaan lafa qabatallee akkasiillee osoo hin taane jaarsa makalanyaan jaarsuma likkii maaliif sin jee beekta? Jaarsa likkii jechuun si bulfata. Maaliif ree akka ijoollee xixiqqoo sanatti hin yaadu. Yaada qaba. Jara sana hamileen qara cabxee jirti. Jara sana jedhee masaanuu ta'uu deemaa? Si masaanuu ta'an si jaarsa tokko heerumu. Ani hin jaalladhu dhuguma hima jaarsi kiyya akka namni tokko jaallatu uffata yaabaleeti. Jaarsi kiyya yoo nagaa jiraatte yoo asirra jiraatte gagana na fuudhuu deemtu jechuudha. Yoo kana fuutu rabbi si dabarfadhe. Bakka rabbi masaanuu irratti fuudhin jaarsi irratti fuudhin amma isaanuun jaalladhu jaarsi kiyya fuula dura narratti illee fuudhin nallee hin miidhin na qabadhu. Sin qabadha na jaalladhu sin jaalladha sin gatuu nan gatinii na jabeeffadhu jedhaan. An sin ganuu nan ganini na jabeeffadhu.
Sirbatti tu ina ya boleh dia. Sekarang dah biasa kan nafsir banyak. kabajamtoota kennaa fataasin gonanne fataasin jenne gaafii keessanii komentii keessanii fi gammachuu telefoonii naa dhufee alhamdulillah rabbil alamin hedduuta kan gammada kanan jenne hedduuta kana bira dhaabbatan garuu warra Ameerikaa galata isaanii kan jedhan warra ani komii godhee jira silkii namni naa bitee jiru bakka surprise godha saadaallee surprise godhaanii surprise ta'uu qabdi in kan wannu gaa silkii surprise godhaanii Maina panda jefte ya ordo tuta gize kara dem nakam goti ni beitani borsa ke satin dem dubar kino giya kana mire sina kam goti beitani wani da nan na go ma ram ni ar ku bara me shi gize sana kam ta shi ani fajje sama kam ta ya bare ti ma sina hina ta ni na aftonati sino ki ao izi bitu balen dani duraan nu biya ka wada to reran akam ni beitani dugman amma yo gabbe katti namni na ergin duba da malik bitere namni na argu bi kabaran saada fa nabil bil da wayti gabbo nabil bil fa nan jette arkana gurro kabala de mura me gize sana ye kam ta dani sin asha kam ni ga o man ta ka sinjir kol fa de ma har kana kana gura da film to kana bil bil beka iphone ma kana arkani garu iphone heddu takka galatoma wannan tan eddu sin jala da eddu takka sin galato fada video le baye isinitin dheerisinu hanga video birati walitti deebinutti assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh